dhagaa arga. Faarfattoonni gurmuu Naardos waldaa cuupxota Biraana Wangeelii Kisoosee iddoo Liibanitti kiliippii faarfannaa eebbisiisuudhaaf qophii xumuranii jiru. Faarfannaa ergaa gurguddaa qabu lakkoofsaan hedduu ta'e qabatanii dhufaa jiraachuu isaanii odeeffadheera. Ajaa'iba! Yeroo kana keessatti hojii amanuuf nama rakkisu hojjechuu isaanii ija kiyyaan argeen jira. Kanan arge keessa faarfattuu Burtukaanaa Caalu Iyyesuusin maal jettame? Abdii dhalootaati kaduuti mo'annee. Waa'ee isaa kan biraa maal fa'aa beekta? Hundumaa keen beeka ati hundaan olii waaqaaf lafarratti hin qabdu madaalii. Burte mata dureen kiliippichaa maal haa ta'u? Nagaa addunyaa nagaa biyyi si ba'ee galaa nagaa namni si ba'ee galaa nagaa. Haanna sis ta'ee hiriyoonni dagachuu kan hin dandeenye maali? Akkamiin ani dagadhaa yaadannoo fannoorraa akkamiin ani irraanfadhaa isa golgootarraa. Hawu atoo waa'ee fannoo dabalii ibsime. Gargaateeraa jiniinsuunsaaf guddaa miti ida'ameeraa waaqabbaaf ilmaa afuuratti ani fayyeeraa karaa Yesuusii. Raajii erguma kana afaan Amaariffatti hiiktanii jechuun dhagaye. Akkamitti hiiktamee Beetlehem? ኃጢአተኛ አይደለም እሱ ኃጢአቴን ወስዶ ኢየሱስ እንደገና አዲስ ፍጥረት ሆኜ ተወለድኩ ኢየሱስን አምኜ እንደገና አዲስ ፍጥረት ሆኜ ተወለድኩ ኢየሱስን አምኜ. Waaqayyo isaa ajaa'iba addaa godhu kana waa'ee isaa akkamitti ibsinu sanyi? Waa'ee on dubbadheeyyuu dubbatan eenyumu uumaa koo baruma bara maqaan kee ajajamu. Iyyesuus kanaan maal jettaani? Galannan keetii ulfinnan keetii bara baraan kabajnan keetii. Safuu nama jechisiisa kun. Atoo maal jetta faarfattoo damme? Safuu jaalala kee isatti naaf waltee qaraanii oolatti. Ajaa'iba! Ergaa kan biraa hoo qabda? Siinan argee birmaduu siinan argee birmaduu bu'uufannoo dambaduu. Ganni waa'ee filannaa kee irratti yaada kee ibsime? Ani kaayoo koo beeka na baasu karaa fuulduraattis isaan adeemsisu. Gammachuun kee hoo maalime? Gammachuun darra caaluu gooftaa kottaan gammada. Isaan isee miti kun akka dhiira waan guddaa. Kuni nama dhiba. Mee namni bara kana hin qophoofne hin dammaqne maal ta'a? Ergaa qabdaa faarfataa lama. Namni qophii ture gaafsana nyaatama gaafsana nyaatama si'ooliin gaafsana nyaatama. Maali ni tajaajila oonu too? Tajaajilli waltajjiirra jireenya nama dhaalchisu yeeyyira roho launfatee kaawwanii wawwallaalchisu. Kanaafuu hunda keenyaaf maaltu falaree? Kanaafuu lasaatti kumnaa yakki keenya nuuf adiifamu. Hafuurri qulqulluu maaliif nutti gaddaa dafnee hadeebinu dhuunfaatiin saaddaa. Sadaasa 26 bara 2014 Sanbata yookaan dilbata guyyaa guutuu ni eebbifama. Guyyaa kana sagalee Waaqayyoo ni lallabama. Waaqeffannaa ajaa'ibaa fi
faarfannaadhaan Waaqayyo ni waaqeffama. Akkasumas seremooniin eebba kilippii ni raawwatama. Bakki itti eebbifamu waldaa cuupxota Biraana Wangeelii Kisoosee Iddoo Liiban, ganda Kisoosee Iddoo Liiban naannoo daandii Gamshuu araddaa caffee Abiree jiru keessatti ta'a. Kottaa wal wajjiniin haa eebbisnuun affeerraa keenya.